sirba baay'ee sirba ilmee qaran qabneen nadeetti isa jedhu san mudannoo qabna. Artistiin maan kun eenyu jedhaatiin nuti seenneetiin maqaa kana sajjalleetiin kan barreessine sarchi goone. Akkasuma yaani dubartiin yeroo baay'ee namoota akkanaa kana hin jaallatu jaalalaan sammuun isaanii hin booji'an. Tajaajila isaarraa, aartiin isaarraa, uffannaa isaarraa laalanii jechuudha. Namni bilbilee keessan jaalala si gaafatan jiru sirboota akkanti yaadatu. Xumurarraan maal jettee? Namni siif bilbilee jaalala yaani fakkeenyaaf amma artistoota hedduu namni ni jaallata. Shamarri bilbilee jaalala si gaafatu jiru. Ani eegan bultii horaa. Ibsaadha. Okay. Ayyaa Okay, eegan bultii horadhe dhiisii osoon singilii jiruutu gaafii qilleensarraa gaafii jaalalaa tan qilleensarraa hin taasisumneessu maaliif jennaan ani akka ajaa'ibatti hawaasa Oromoo kanarraa hangam dandeetti ife eega jechuudha. Waan maqaa kiyya tuqaa fi waan maqaa saba kiyyaallee balleessaa irraa hin ife eega. Si jaaladhee, si maradhee, si du'ee summiin dhugu jirallee yoo jette san ittiin seenu si galee osoo wanni feete taate jechuudha. Maaliifi feeka ta'uu dandeessi. Riikoordii jira yeroo kana viidiyoo nama waraabaa namni kun audio nama waraabaa. Kanaaf namni hedduun naan ja'a eegan bultii ijaares gaafan singilii jirullee naan ja'a garuu ani hin keessummeessu gaafii qilleensarraa. Gaafii lammataa jechuudha. Asumaan haadha manaa kan ta'e baay'ee hin jaalladhaan dhugaa dubbachuu baay'ee jaalladhaan hin beeksisadhaani. Isheen tun baay'ee bareedduudha kun wanti isheetti hafee hin jiru yeroo baay'ee dhiironni keenya qalbiin isaa ho'itu asheetaa irratti hin dabaladha yookaan wanta akkasii yaaddee beektaa guyyuma tokko isaa ta'u. Asheeta irratti yaaddee ni beektaa waggaa jettu. Jaartii lammadaa ni dabaladhaa yaaddee ni beektaa. Dabalachuu baanta? Kanaaf deebii gayaadhaan siif kanna akka shari'aa islaamatti dhoorkaan qabu dabalachuun hanga afuriin hayyama mana fakkaata. Angaruu isiin naaf gayaadha jechuun akka gartee dhimmaatu itti si dabarsa. Waan sirraa hir'atee fi dhimma itti si haajamsiisu tokkotu jaartii lammadatti si dabarsa. Itti galeemi? Kanaaf wanni dhimmi jaartiitii ashiitaa bira na dabarsu ila ammaa hin argamne. Kanaaf hanga ammaa yaadee hin beeku biifte ta'e. Galatoomii gaafiin kiyya kanuma umrii dheertuu waliin ni jiraadha baay'ee sin jaalannaa baay'ee sin dinqisiifannaa. Akkami kana hajeelee jira dhiiroo naani biifte ta'e. Biif naani. Deebisuu gaafachuun qabdu ture. Gaafachuun qabdu akkanuma nama waa tattaa'u malee. Namni akkana bara waan nama hin gaafatu. Roomaa jira sa? Gaadis beekamaadha. Hin gaafatan jechuun gaafii dhuma hin beekama maloonni shamarran keenya artistii tokko sirba isaa yoo jaalatte isuma jaalatan hin gaafatu. Deebiillee akka shari'aa keenyaatti akkumatti jettu shari'aan keenya gaafii isin eeyyama dhiironni keenyas waan akkasiin yaadu waan kana yaaddee beektaa. Itti gaafii kan kootiif deebi'ee jira. Thank you. Thank you. Caalaa Nuree mee muutu kaakaas ni jirta? Gista akka abdee osoo inni gaafii gaafan koomentii cufiiti. Qoyi nan cufa. Yaa. Hataabtaabaa godhan. Qophiileen kitaaba. Isaanii cufan. Niin beeku. Ayyee. Ayyee tiimi taaptaap godhaa jiin. Guys, share copy link kana akkuma kudhanii geessaa taaptaabis. Copy link kana akkuma kudhanii geessaa. Yaa okay gaafii itti fufaa isin hangasu. Namni bakka koomentii inni taaptaap godha waan ta'eef okay. Go ahead. Okay, galatooma ulfaadha. Ani gaafii karaan irraan qabu.
abdummaan waan akkana kana yaaddee yeroo takka takka kanatti nuti faa warra kanatti kan ra'ayyu waan akkana kana gootee gartee nu baarsuu hedduu hedduu galatoomi abdii lammaffaadhatti immoo gaafaraan sila artistii jabaa keenya ammallee rabbi nu keessa haa bulchu umriis rabbi nu haa dheeressu jenna wanti hedduu dubbachuu dandeenyu hin jirtu kanumaaf wanti kanaaf nutti haa baratu wanti akka amma abdii shawuu yaadu kuni hunduma keenya amma namni deemee mana banatee waan garaagaraa haasa'us dhufee bakka kana kanatti bashannana hedduu takka nu galatooma hedduu takka nu jiraadha umrii dheeradhaa isin jechuu barbaada. Okay. Okay. Sarra. Isaan beekte. Inni seene. Wallahi nasiiba tuqame efa seeneefu baasu nama kana. Gaafatu. Ifka. Hello. Hello. Nama kanan tuh. Oke, ikan dari gerak. Tali gaji dan itu gaji. Ini kabetnya. Ya, itu lupa. Ya. Oke. Gaafii kana miidiyaalee garaagaraa irratti gaafatamu ummala ani hin argine garuu artistii Farhaan Sumeedha gaafa jalqaba wallee jaalalaa eegalu waa'ee dhuunfaa isaatii wajjin wal qabateeti moo waa'ee hawaasa keessa jiru yookaan hiriyaa keessatti arginu wallisi. Kana reefu deebisee ture hin jirtu ture jalqaba. Deebisee yoo deebisee yeedis. Bani bitu komentii. Bifa komentii wal. Ibsa. Gaafii gaafattu turte mi? Yaa. Ii deebitee moo? Anuun dhageenye maal naan jee ture. Maal gaafattee ture? Gaafiin tiyyaa. Eenyu? Ulaafis dhufeeramu. Meemo warri sagalee mormugaa mukkirra osoo wanni jiru. Gaafiin farree akkana jetti. Abdullee yoo si gaafate hin beeku. Garuu suman gaafadhaa. Gaafadhu rakkoon qabu. Jiruun tee maal fakkaatti maddi jiruu galii teetii maali maaliin if jiraachisaa jirtaa aartii kana qofa moo biratti waan dalagatti ni qabdaayi aartii qofaan haala martiin Oromoo irra jirtu kanarratti if jiraachisuun ulfaatti wanni kun akkamii keessa foo waan silaalu Finfinnee keessa akka jirtu jiraatus quban qabaa. Okay. Ani dhugaa dubbachuudhaaf akka kiyyaan silaa wallee wal jala gadhiisuun fadhu xiqqoo hafuuraan fudhachuu barbaada waan si ajaa'ibu keessaa maaliif ta'uu danda'ee jireenya kiyyaa aartiidhaan wal qabata. Fuula uummata kiyyaa dhaabbadhee hangaan lubbuun jiru rabbi fuula uummata kiyyaa nan dhaabin fuuluma ilma namaatu nan dhaabin egaa fuula mootummaattis maafin dhaabbadhaa fuula uummata kiyyaattis maafin dhaabbadhaa jee ani boqonnaan qabu waan si ajaa'ibu keessaa silaamaan tana interviewun kun jiraachuu baate sa'aatan hojiirra hin jiraa jechuudha. Akkaataan itti maallaqa fiduu irratti jechuudha. Ani hojii biraa duriif numaan qaba ture. Amma immoo hojii hin qabu. Hojiin tiyya aartuma qofti irratti xiyyeeffatte galiin tiyya garuma yuutubaatiin kun piraayivesii kiyyaanii rakkoo tiyya dubbachuun barbaadu akka namni beekullee hin fadhu hanga kiyyatti ishii gaheetuman jiraachuutti jira jechuudha. Thank you for Galatomi. Safwan muutirraa jirta. Muutirraa faatii ragaatii teessii dabarra. Welcome kabajamoo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farre. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akan najab di usa altu Dr. Biftu undi haisanu naga. Ibsaa kiyya deebiin si deebitee? Nagaa asirraa. Akkana keessatti barbaadetti piraayiveetii gootee malee ilaa.
Qasho. Namni keenya kun rakkoos dubbachuun waan ta'eef annan beekaasii yookaan naaf galti garuu namootaaf galti yaada jiru irraa akkuma beektu deeftee galatoomuu ulfaadhu biroo. Yeroo hedduullee gartee ibsaa kiyyaa wallaahi hedduu galatoomii ati sooshaal miidiyaa irratti nama gargaaruudhaan beekamtaa hedduu nama gargaartaa. Wallaahi hedduun si jaaladha garanumaanuu nama kutaadhaa fi amantiidhaan nama hin qoonne keessaa tokko Oromoo kutaadhaan hin qooddu jechuudha. Artistoota fa'aa ispeeshaalii cinaan dhaabbattaa. Anaanillee dhuftee piraayiveetiin na gaafattee jirta gaafii tanaa. Si deebiseetiin ture. Eega Farhaan rakkoo akkanaa kanarra jiraattee jireenya kan kee yoo akkanarra jiraattu taate sababa bal'aa qabda akkasi cinaa dhaabbatan goonallee jettee na gaafattee jirta. Ani hin barbaadu siin jeetiin ture. Maaliifi yoon dhukkubsadheehu saba kiyya cinqee na wallaanurra dhukkuba saniin du'ee haa awwaalamuu jee si himeetiin ture jechuudha kana jira. Kanaaf ani hangan dandeetti fedhu agabuu buluu, fedhu ala buluu, fedhu bishaan dhugee buluu, fedhu quufee buluu kanin itti haajamu rabbii tokkicha qofa. Rabbii tokkichi yoo jireenya kiyya wal naa qixxeesse. Harreefum tana maaliin jechuudha maal na gaafate abdeen maaliif hin beekamee jettee sheenooteen gahee taa'ii naan jee sheenooteen hin beekaa jeeti deebiseetiin ture. Wanni na sheenees waan akkanaa tana fa'aadha. Amata 16 jechuudha aartii tana keessa 17 kan hin jiru. Walleen tiyyata jalqabaa caayaan jaalalaatu amata 16 eega baate. San dura osoo walleen baasiin dura hangan albama kiyya dalaguu fi hangan isteejirra dalagaa turee jechuudha. Sani wajjin waggaa 17-18 ni taana gabaabumatti jechuudha. Areeda kanan baafne ijoolleedha. Gaafa seenu gaafa sirraa hanga ammatti jechuudha. Egaa barmeela kana keessaa bishaan waraabbadhee dhuga jetiin gingilchaadhaan waraabee dadhabee humna tiyyan fixe jechuudha. Kanaafi gama biraatiin hoggaan as deebi'ee ilaalu jechuudha. Hawaasni kiyya aartii kanarratti naa bayyanateen jiru ittiin dammeeyne. Ifin mootummaan ittiin aan dammeeyne. Na gargaaruudhaaf karoora ittiin qabu jechuudha aartii tiyyarratti. Hawaasni kiyyas ittiin aan bayyananne. Akkamitti ittiin aan bayyanatin ifin wanni biraatu yoo hafe amma eegana keessaa baafte wanni biraatu yoo hafee jiraate ilma namaa tokko hoggaa guddachuudhaaf darajaa isteeppii tokko ol tarkaanfatee yoo gargaarullee baate ifa dandee deemu jaanii dhiisuun takka nama gargaaruudha. Akka inni hin deemne itti rarra'anii hoottu eessa nu biraa ol baataa miti jaanii gad deebisuun immoo miidhaadha. Dhukkubni kun na qoftitti miti dhukkuba artistoota maraati. So silaa jechuudha gaa qoomiin arrabaa fi walitti hinaa fuudhaatii fi wal xiqqeessu sirba Ibroo Ibsaadhaa kanuma arraan tana beeyu hagam takka gad xiqqeessu jiran hagam takka wal qaban artistoota Oromoodhaa maaliif miila irratti rarra'an haa guddatani jireenya artistoota jireenya kufaadha akka maaliif Oromoo maqaa balleessinaa ja'aniititi mataa qaqqabattee ijoolleen sigalee kagaraan beelaa uffata bareedaa uffatanii saba keenyan xiqqeessinu ja'anii because saba garaagaraatitu Itoophiyaa tana keessa jiraata waliin xiqqeessinu maafiin saba kiyya xiqqeessaa maafiin gututtuu uffadhee deemaa maafiin fuula namaa dhaabbadhaa deemaa jeeti artistiin tokko dirqama bareedee jechuudha kagaraan duwwaa uffata bareedaa uffatee pirotokoola isaa eeggatee gabbaa osoo jireenya isaa kanaafuu hirrifatiin itti rarra'uu fi wal xiqqeessuu fi miila wal qabuudhaa fi gartee maqaa garaagaraa amantii ispeeshaalii amantii jaallatanii wal dhahuudhaaf gartee kutaadhaan gosummaa wal qoodanii kun gosa kanaa bara kunitu kuni noole kuni ala kun bara artistiin kuni ala artistii ala waan ta'eef hin gargaarru gartee siivil waarii xiqqaa tokko uumanii addaan nu hiratanii nu fixanii jechuudha sigalee kana jidduutti arba lamaa wallole jidduutti sanbaleexa horarama jaa jireenya artistiidhaa akka rabbiitiin jiranii maaliin jechuu barbaade Farhaan wallee as deebi hoggaan aduu fadan
wallee jaalalaa malee wallee qabsoon baafnee manaa abbaan kiyya taqdirree lolaa seenee nayatii meessisuu qooda hin qabu Oromoo biraan qooda hin qabu abbaa kiyyan yoo walluma siyaasaatu taphachuu baadhe jechuudha. Abbaan kiyya kadhiin isaa dhangalee saree ta'e magaalaa Meesoo keessa bara 83tti aniyoo qooda hin qabu. Moo ifimuun qabaa dirqama jechuudha. Abbaan kiyya akkanatti naa wareegamee jee takkaa miidiyaa irratti Oromoodhaaf wareegamee jee dubbadheen beeku. Qabsoodhaa fi sadaqaan dhoo'isatti akkuma jaanittiin itti dhiisee jechuudha waa hedduu. Ani Oromoodhaaf illee qabsaayatiin jiree garuu gabbee ifatti wanni hin gartee na argaadhaaf sooshaal miidiyaa irra laxxafaa deemu hin jirtu. Sadaqaan na argaadhaaf kaameeraa firra dhaabee sadaqadhu ni jirti. Osooniin ani jechuudha qooda qabaachuu baadheewu dhiini abbaa kiyyaa kadhan galee san hidhatee lole akka namni nama tokkoof qabsaa'ee lolutti kuffisee jechuudha. Kufuu isaa san bira dabaree aarsaan inni kafale sanillee namni sulee muummee qabsaawaa hin jiru beeku hin jiru jechuudha. Dirqama sooshaal miidiyaa irratti himuu qaba. Dis takka sirba qabsoo hin baafne jaanii kanaan nu dhawan gosaan nu dhawan kana. Kanaafin jechuudha maafin beekamee maafin amata 16 guutuu gingilchaadhaan bishaan waraabe. Ammas illee gara sooshaal miidiyaa teekinooloojiitiin as deebine biyyattuun monetization hin qabdu kuftuudha. YouTube'ni biyya tana keessatti namni biyya tana keessaan ulaalu hundinuu maallaqa hin kafalu. Kaalatti biyya takka keessaa ilaalamu. So gara kanaanis miidhaa jira. Gama hawaasni itti siin bayyanatiniitiin miidhaa jira. Gama mootummaatiin akkana. Kanaaf silaan beekamuu baadhee jee gaafan sheenees kana walumaa galattuu ibsaa kiyya ani fuula uummata kiyyaa dhaabbachuun fadhu fuula durallee yoo rakkadhee yoon dhibame uummata kiyya rakkisee wal'aanamurra na awwaala wallaahi irraan dubbadha. Kanaaf galatoomii xuxuuxeen na keessaa baaftee ulfaadhu kabajanii ibsaa kiyya. Thank you for gaafiin takka miira keessa nama galchite bulayyan kiyyaa akkasii namni gaafatamu immoo yeroo takka asumatti waan qoflaa himaa asumatti waa'ee miiraa himaa because gaafii itti gaafatamtuutu murteessaa yoo waa'ee gaddaa gaafatamtee sakandii takka keessa jijjiiramtaa asumatti waa'ee qoflaatis gaafatamtaa asumatti mudannoos gaafatamtaa yoo ibsee fi galatoom jennaanii. Mee caalaan barataa yuunivarsiitiiti. Mee gaafii wallisaa Farhaan irraa qabdu itti fufii calaa nama biraatiif hin dabarsaa. Ayyee sagaleen ishee ni dhaga'ama? Yaa hin dhageenye. Duraan dursee hundi keessanuu galatoomaadha. Artist kabajamaa keenya artist Farhaanis galatoomii. Itti aansuudhaan hundi keessanuu warri gastiirra jirtan nuuf galatoomaadha. Har'a kan hin dhufan magaalaa Machaaraatu irraa. Barataa yuunivarsiitiiti. Gaaffiillee tila sunda gaaffii jabduu miti. Gaaffiin tiyya gaaffii taphas ta'uu danda'a xiqqoo xiqqoo wanti nama godhu shakkisiisuu dandeessi. Gaaffiin tiyya koonsartii Suudiitti gaggeeffamte irratti namni wayii koondoom sitti kannee jiraayi or not sitti hin kannee sanuma gaaffiin tiyya ta'uu biraatiin. Hayyee galatoomii caalaa keenyaa gaaffii deebii anaa fi abdeen godhaa jiru irratti galatoomii baga gaaffii tana na gaafate. Hirmaattee na bareechuu keetiif galatoomii waan amma na gaafatte kanas osoon koonsartii Saawudi Arabiyaa hin dhaqin durallee ni ja'an kuni gaaffii hawaasa irraa kaate osoo hin taane gaaffii qaama hinaafurraa kire'ee taatee itti mari'atanii tolchanii eessaa wallisaa kana cabsinaa ta'eettuudhaan ta kire'ee taatee dhufte hawaasa keessa facaafamtee eessaan mucaa kana maqaa cabsinaa ayya baay'ee ayya goshte eessaan mucaa kana maqaa cabsinaa ta'eettuun ta'uumamtee maqaa rabbii guddaatiin kakadha wallaahi wabillaahi watillaahi tuni farada jechuudha kan siin sobu farada ayye adeeroon dubbisi jira goshte mucaa kiyya jidduudhaan dhiifama maahii kiyya na dubbisi kuni si deebite na fakkaata si galee Iya, iya. Kita kena galatu.
Ejjeta akkasii Kuni jaaladhaan. mala maqaa itti wal cabsanii maqaa rabbiitiinis yakka kadhee tuni mala maqaa itti wal cabsanii. Hayyee taate si bira jirraan. Hayyee ulfaadhu deema. Okay, daawwattoota keenya gaafii fi deebii isaa dheeraa goone artiist Farahaan dalaga irraa qabneeti asitti taa'uunitti jirra. Fara egaa namoonni gastii ergatanis hedduudha. Namoota kana hunda simachuu hin dandeenyu. Sa'aanis wal nu geessu. Farahaan eefa gaggeessinee boodarra maybe nuti waliin taphachuu dandeenya. Akkasii farree gaafii tana ani akkan itti si gaafadhu dhabeetiin waan kanaanis daddabaruun ture mucaan si gaafateewu gaafii tana bareeddudha. Akkanatti hawaasa irratti baga deebistee namni gaafii jiba irratti maqaa rabbiitiin hin kakatu. Yeroo hedduu namni waan akkanaatiin nama komata, waan akkanaatiin maqaa nama xureessa, waan Faraan even tanaa miti waan gurguddoo dila jaamteetu jira si galee waan hin dubbatan